Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaalattoota sikkooteek hundi keessan baga nagaan dhuftan isiniin jecha namoonni chaanaalii kanaaf haarawaa taatan laayik sabiskiraayib gochuun maatii keenya ta'uu ni dandeessu. Isiniif dhiyaadhee guyyaa har'aa teekstii ta'uu nutti wayyammoo barreessitan haala salphaan akkamitti akka haquu dandeessanii fi haala salphaan akkamitti kan haqxatan deebistanii argamsiisuu akka dandeessan kan isin agarsiisu ta'a. Meesejii kana barreesseen jiraamu haquudhaaf kiiboordii gubbaa mirgarraa gara bitaatti quba lamaan yoo xarage hin haqaa, akkasumas bitaa gara mirgaatti quba lamaan kiiboordii irraa gara natti yoo haqe ni deebisaa jechuudha. Inni biroo ammoo dual messengerii jechuun messengerii lama akkamitti akka fayyadamuu dandeenyu isin agarsiisaati. Messengerii lama jechuun appilikeeshinii tokko kallattii lamaan fayyadamuu akkamitti akka dandeenyu sasa fayyadamuu jalqaba setting seentanii booda advanced feature kan jiru jira isa irra cuqaastanii dual messenger kan jiru jira irra cuqaastanii san booda gara afuuratti messengerii keessan isinii tarreessaa isa ibsuudhaan install jettaniin jechuudha. Eegasii akkuma silkii kiyya irratti arguu jirtan kanatti fakkeenyaaf Skype lama naa jira. Skype'n appilikeeshinii bifa tokko lamaan jira. Facebook'n illee akkasuma lamatu jira jechuudha. Kana jechuun appilikeeshinii biraa osoo buusuuf hin deemne appilikeeshinii duraan jiru san bakka lamatti baasaniitiin akkaawuntii garaagaraatti fayyadamuuf kan nama tajaajilu jechuudha. Fakkeenyaaf kan jalqabaa yookaan seenee isin agarsiisu ta'e isarratti akkaawuntiin banamee jira. Akkuma amma argitan kana fidee jira. Kan amma haarawaa bane kana irratti ammoo yommuu cuqaasu akkaawuntii biroo galchinaan jechuu jira haarawaa jechuudha. Inni biroo ammoo waan handii fayyadamuudhaa fi waan handii harka tokkoon fayyadamu jechuudha. Isa fayyadamuuf jalqaba setting seentanii erga setting seentanii gara gadi yoo dhuftan akkuma duraanii san advanced feature kan jiru jira. Isarratti cuqaastaniitiin keessa seentan waan handii mode kan jiru argitanii isarratti ni ibsitanii jechuudha. Egaa ibsitanii eegasii gara booda yoo deebitan haala salphaadhaan akkuma silkii kiyya irratti ammoo arguu jirtan kana gadi xiqqeessitaniitiin harka tokkoon fayyadamuu dandeessanii jechuudha. Kun kan fayyaduuf silkiin keessan iskiriin isaa guddaa yoo ta'e harka tokkoon haala salphaan xiqqeessitaniitiin fayyadamuuf isin gargaara yookiin ammoo irra deemtanii quba harka tokkoon fayyadamuu waan ulfaatuufi. Kan biroo ammoo delete message gochuudhaaf fakkeenyaaf dogongoraa message wayii namaaf yoo barreessitanii delete yoo gootan isin biratti illee delete gootanii jirtan jedhee nama bisan biratti illee delete gootanii jirtan kan jedhu itti agarsiisan jechuudha. Kun kan mul'atu yeroo hedduu imo fi whatsapp gubbaatti baay'inaan kan argamudha. Fakkeenyaaf ammaan message barreessaa jira hee jechuu barbaade akka tasaa hitee dogongoraan barreesse isa barreesse kana ammoo haqee jira jechuudha. Delete for everyone jedhanii yoo jedhu yoo delete message ati message kana balleessitee jirtanaan jedhee jira. Nama san biratti illee deemteetiin yoo laalte fakkeenyaaf nama san biratti kan dhaqqabuun messagein seenaa this message was deleted badee jira messagein kun jedheetiin jechuudha. Message nama san birallee deemu badee jira yookiin ammoo message isii ergeetiin haqee jira kan jedhutu nama san bira deemeetiin qaqqaba jechuudha. Kan hambisuudhaaf ammoo garuma messagecha jalqaba balleessitanii sanitti deebitaniitiin message yoo delete this message kan jiru san irra deebitanii lammataaf delete gootanii jechuudha. Nama san birallee hin badaa jechuudha. Nama san birallee akkuma amma argitan kana ni badaa. Message wayitu seenne kan jiru agarsiisan jechuudha. Fakkeenyaaf mee deemnee appilikeeshinii kan keessa seenneetiin haa ilaalluti. Akkuma amma argaa jirtan kana duraanii messagein ergamee ture badee jira jedhee kan ingiliffaan barreeffame sun amma hin jiru badee jira jechuudha. Kun feature ajaa'ibaatiin biroo ammoo screen home layout kan jiru jira. Isa kana jechuun ammoo screen keessan irra appilikeeshinii garaagaraatu jira. Appilikeeshiniin kunneen yeroo tokko nama jalaa badanii yeroo tokko ammoo delete ta'uudhaan akka malee kan nama aarsan jechuudha. Gisa tokko ammoo disorderii gallakkisa disorder ta'anii orderii isaanii gallakkisanii tartiiba isaan duratti kaa'atte irraa badaniitiin jechuudha. Isa kana hambisuudhaaf ammoo screen home setting seentaniitiin
home screen setting erga seentanii booda lock home screen layout kan jiru jira isa san ni ibsitanii jechuudha. Isa san erga ibsitanii booda appilikeeshiniin iskiriinii irra jiru takka ittiin isitu sin jalaa hin baddu haga isa deebitanii dhaamsitanitti jechuudha. Bootaallee kan lakkisuu hin danda'u. Kun fiicharii ajaa'ibaati itti fayyadama kan akka malee an jaaladhe jedhu. Optionii jechuun silkiin keessan appilikeeshinii silkii keessanii optionii hedduu garaagaraa qaba. Fakkeenyaaf kan foonii yoo fudhanne message call, dialed call, received call kan jedhantu jiranii isaan sanniin keessa seenneetiin barbaanne argachuu irra gadi qabne yoo irra turre haala salphaan namaa fidaa isarratti qajeelumaan cuqaasnee gara kallattii barbaaduutti seenuu dandeenya jechuudha. Bye bye.